Hai nageenyi sinifaa ta'u akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti jirtu jira baadiyyaa jedhamu magaalaa keessan jira iddoo ta'e zaafi keessan jira garuu yaa walisoo ta'ee dijallaa keessa jechuudha yeroo tokko illee viidiyoo hojjedhe isinitti agarsiise achan jiraan isiniin jedha akkam jirtu nageenyi hojiin jireenya ana bira bareeda to yaadatti galeen channel of Araurita tan sina subscribe godha video no isinitti tole mo like gochuu indagatina isiniin jedha ares jira isas jira yeroo baay'ee isinitti agarsiisas manicha balbala yeroo sadaffaa galchuu kooti jechuudha nan jala cabsanii takka faayidaa isaatti hin arganne garuu kisaaraa isaa maleedha achumani si salaaluun dhufe fuullee fedhiin qabu ture duraani kanin yeroo baay'ee isinitti agarsiise nan gurgura mana kanin jedhee yoo gurgurtellee waa waciitti hin baasinaan jechaa turtanii amma tokko akka gatiin cabsine jedheen waa tokko sisirreessaa tureeyyuu balbala kan duraan cabsan astaawitiidha ammas deebisee itti galchee tureeyyuu ammas deebisanii cabsan jechuudha. Faayidaa warra biyya arabaa taa'ee galee laala gabiin hin jiru jechuudha. Dhugaan isiniin jedhe kaleessa baay'ee naaree yeroo baay'ee nama lama wayii nama beeku nu dhufanii nu kadhatanii itti gallaa maaloo waan ta'e naan jennaan ani mataa kootiin dura tokko itti galchee baay'ee miskiina tokko ishiini yeroo argatte kaffalii yeroo hin arganne dhiisii garuu seeraan qabii jedheeni amti itti galchee sistariitti himee deeme. Dhugaa waaqayyo waan ishiin goote dhaabitti muka keessaa fixxe dhugaa waaqayyo dhaabitti jechuudha eshi jedheen dhiise namni biraa sinumatti gala kan balleessee ba'u malee gonkumaayyuu hin jiru jechuudha yeroo darbe isinitti agarsiise akkaataa inni jiru barandaa isaa minaamna jechuudha hanna akkasii amma immoo silaan gurguraa seeraan akka gatiin alaan cabsine balbalicha sirreessee ture otoo sharaatti galchee yookiin waan ta'e godhee nan danda'a ture ግን gaarii wayyaa jedhee ture amma surmaayyuu kan caalu dhugaa jechuudha na akkasin isiniin jedha isa laaleen uma viidiyoo isiniin goone baay'ee das nan jenne waan ta'eef anillee ganaan lassana jechaan tureeyyuu har'alleeni akkas yaadaa ture biyyoo buusise minaamin ግን baay'ee nama arsannaa laaltan waan tokko dasnan jedhu namana kana laale surumsaatu jechuudha bakka soo akkasin isiniin jedha yaanni kooti boodammoo maatii warra kaarii isinitti agarsiisa yeroo hundumaa maatii faana maaf hin hojjenne jechaa turtanii anyway sisterii isinitti agarsiisa ishii tokko isaan kan bira baay'ee naquun dhandhee kanaaf hin waraabne ani isaan faana boodana yeroo buna dhunnu waraabuun danda'a jechuudha ishii kana akkasin isiniin jedha warra kaan bira baay'ee dhandhee dhugaa dubbachuudha hin dhandhee akkasii gaarii yaaduun garuu maaliif ammeenya akka ta'e anatti illee yeroo hunduma gaafii natti ta'a nama gaarii gootanii nama yaaddanii garuu karaa keessan waan isin miidhu yookiin waan isin gufachiisu qofa yeroo isin miidhatu baay'ee namatti hin dhaga'ama. Anyways maa gochuu hin danda'u otoon dafee gurgureen jedha ginuma asitti salaalurra otoon gurgureen jedha dhugaa baay'ee tokko naawwe dafee ofirraa gurguru maali akka ta'e hin beeku baay'een itti baase anumaayyuu irraa argadhe hin beeku waggaa shanaffaa keessa jira yaani waggaa tokko ani taa'ee asotoon jiruun bite waggaa 3 Dubaay taa'een dhufe laala garuu ammin itti baase amma nan jedhamu amminan itti kassare jechuudha amma yoo ta'u mijeessanii wanti sirreessan lakkoofsan qabu waa'ee mana kanaa jechuudha na ijoolleen baay'ee yaada akkanaas akka qabdan nan beeka garuu qoobichaa miti inni isin fayyadanis inni isin gargaartanis na gargaartee namni isin yaadus isin gargaarus yeroo gaarii yaaddan isin yaadus hin jiru garuu yaa karaa waaqayyo bicha akka miidhamne waaqayyoon kadhadha yeroo hunda haalli namni
wanti baay'ee waan baay'ee gadummaa namaa hir'ina namaa barbaada garuu egaa cabsitee baatee laala anan na dhossan duraan gaafa cabe anan na dhossan garuu cabsitee nan kaffalaa erga jettee kaatee dhokattee halkan baatee ilaala nama biyyaati jedheen itti galchee jette yeroo itti galchitu siistariin gaafa itti galchitu hin cabalakki asin galin daa'ima qabdaas jennaan diddee itti galtee erga cabsitee immoo ani muddees kennin jenneeni garuu kabajumaan zimmenna ishiin garuu dhokattee baate ammeenya jechuudha dubartiin kun otoo tarii beennee daa'imaa jettee waan ta'e taate dhiisuullee man danda'an garuu manni isuudha amma sirumaa sirreessitu isa cabe sana jechuudha tirfii ishii sin fudhadhu hin dhiisu jechuudha maaliif ishiitu dabaan deeme waan ta'eef akkasin isiniin jedha kaleessa viidiyoo tokko nan hojjedheen xiqqoo naaf hin mijanne waa'ee mucaa shurrubbee sanatti dubartii duutee sanaa humna haadha ajjeesee mucaan kale dhiifamaa na gargar na laacita viidiyoon kana maal jechuu barbaade mucaan hin beekne yookiin immoo hin dhageenye waan ta'eef warri jechuun amma akka waan jirtuutti akka waan ta'etti viidiyoo waraabaa jirtan gaarii miti barsiisaa deema duutee hojjetteetti himtan amma kanas attentionii keessan galu mucaan amma kanas hir'ina yookiin miidhaa guddaa keessan seen garuu turee bulee erga sirriitti of beekee waan hin taane yoo dhagee sirrii miti jechuudha kanaaf warri beeka amma sossobdanii waan baay'ee jettan miidiyaa irratti sagalee yeroo viidiyoo waraabuu wareen qabu bu'aan qabu naa fidaa jedhee fidaa fi yeroo jettan waan akka waan jirtuutti akka waan boru dhuftuutti egaa turee bulee yeroo guddateetti immoo gaafii dhiisu yeroo turee bulee guddateetti yoo dhagaye sirrii miti har'a garuu xinnina yeroo sadarkaa kanatti himtan akkuma nama haadha koonaa fidaa namni haasa'u kan salphaadhumatti fudhata jechuudha sadarkaa kanatti jechuudha warri ittiin galii argachuudhaaf mucaas miidiyaa irra harkistanii jechuuta hin taane viidiyoo hin taane waraabdan gaariidha jedheen fudhadhu waanum gaarii gorsa waanum gaariidhaan deemaa jechuun barbaada waan gaarii miti isatu abbaatu akkas godheetoo hin taane abbaa keetu haadha kee ajjeesee akkanatti muree akkanatti kuteetoo hin taane duute ishiin jecha akkas jedhuun deemaa jechuu barbaadeeni amma erga kaleessaati ijoolleen miidiyaa irra hin deemne jiru faayidaa hin qabu mucaa jechisaa immoo nama waggaa 10 olii haadha koonaa fidannaadhu gana akka ijoollee har'a yeroo ijoolleen waggaa 7-8tu sirriitti beekti waa'ee kana jechuudha kana dhoksaan itti deemuurra ifa jiru itti maan jechuu barbaada sumaani yaada jiru dhugaa jirutti maati sadarkaa kanatti waan ta'e ta'uu wayya turee garuu waan kana yoo dhagee baay'ee ulfaata tokko jechuudha kanaafuu amma sadarkaa kanatti sadarkaa baay'ee attentionii keessa galee mucaa yaada yookiin miidhaa wayii ofirraan ga'u hin geenyetti yaada kanatti ibsaa jechuu barbaadeen jira yeroo guddatetti yaada hin taane gara hin taane fudhatan formeeshinii akka abbaan haadha ajjeese yoo dhagee sitti ulfaata har'a garuu ati duutee yoo dhagee salphaadhumatti duuteedhaan beekaa gaafii biraa fi yaada biraan dhiyeessu jechuudha akkasin isiniin jedha viidiyoon isitti tole laayik godha ammas nu jajjabeessa subscribe godha yoo isitti tole ijoollee biraatiifis share godha yaani wanti irraa baratamu tokko hin jira viidiyoo yeroo waan viidiyoo tokko laaltan waan irraa barattan qabdu karaa gaariidhaanis haa ta'u karaa kamiinis haa ta'u waan fakkeenya fudhattan wayii qabdu waan ta'eef viidiyoo dooyyattan nama biraafis share godhaan isiniin jedha hin bubbisu hin qorru bayyesus qawaasin tanagarsiisa bayyesus min deemee mucaan adeemu isi qorraan bubbisaa zaafii keessa jirra akkuma argitanii qarqaratti baaneeti jechuudha magaalaa xinnoo wayii keessa haay jedhee ilaala jiru akkamitti ilaalaa waa'ee hin argatu laasitti qaban jiran mooy
waayifaa argannaan irratti du'e ilaala. Ofiin beeku mucaa siistariiti. Yauga first maal jedhu waan ta'e barumsa yuunivarsiitii jalqabaa waggaa tokkoffaati. Isiniin jedhaa dura dubbisii jennaani gonnitti godhe amma namna jala darbite nama dirqamsiisuu hin jaaladhu. Kan isiniin jedhaa